Aye, channel ini media ratu anggut ada. Nami badia tani nami channel ini banyak. Inumayu ya deni. Masya Allah. Seri daruga. TikTok itu wifi numbe kan jesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kahune kabajamtu tada waktu takena akam jirtan nunaga jirra alhamdulillah rabbil alamin. Arra nama sadi kawat dirfira. Nama sadi mana kawat deh. Nama kawat dirfira kali dengar nama lama tane dufna sadi tane jirra. Wan harawat jirai nama sadi tane. Wan harawakan lagi fajuhmu agar uman wajib turun berkama kisah nafakaya. Kalatiman garabang amesin ewarsira. Haye. Anillee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota chaanaalii kenna. Alhamdulillah nagaa jirra maatii jaalalaa maatii nagaa ijoollee Oromoo biyya keessa jirtan warra biyya alaa jirtan hundi ijoollee biyya keenya ijoollee hundi ka biyya keenya ijoollee Itoophiyaa nagaa jirtan alhamdulillah nagaa jira isiniin jecha baay'ee si yaadeera addaan bannee dhiifama noof kolcha isiniin jedha dursa. Akkasii mire baay'ee addaan tureera. Baay'ee tureera. Biyaansi gara torbaanii baay'isoo torbaan caleera jedhee yaada. Egaa hordoftoota keenya baay'ee silaa dhimmi dhufuu qabuuf wantoonni hedduutu ture. Egaa asichaans naamijaa'een hin dhufne naaf kolchaa isiniin jecha gara viidiyoo diippilii keessa osoo gadi hin seenin har'a ajandaa guddaa qabannee dhufne. Egaa ajandaan keenya kun egaa walumaan itti deemna. Amma Salaama Fooziyaan isiniin jettee haati madarakii har'a namni madarakii kana geggeessee gamaa gamanatti geggeessu Foozii Aashaadha. Aashaa madarakii kana si geggeessaa Salaama Fooziyaan jettee raawwatte kallattii gara madarakii fi yaada kennatti deeman. Hayya salaamu daawwattoota keenya gaafadha. Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa jirra. Hayye. Gesterti. Hayye. Gesterti. Hayye daawwattoota keenya Fooziyaan salaam isin jetteerti. Imbeetanii Fooziyaan itti bareedeera ilaalaadha Fooziyaan ilaala shikki jettee ilaala keessumaa ajaa'ibaa taatee dhufte egaa. Piraankiin osoo hin taane har'a affeeramte dhufte chaanaalii kiyya irratti yookaan piraankii qabattee dhufte har'a waan haarawaa qabattee dhufte kun akkanatti qayyaramte ofiisiisillee. Isiniin jedha kanas maratti gabaabsuu barbaada kallattiimaan dhimma har'a dhufnee fitti isin dabarsina daawwattoota keenya badiisa Kadiir ilaalchisee mootu Kadiir osoo itti tolee akkuma kennaa guyyaan gara keessan dhufe baay'ee isatti illee tola baay'ee nutti illee tola osoo guyyaan wajjin dhufe garuu mootu sababa hojiin biizii isa godhuuf Kadiir wajjin dhufu kana fakkaataa turtiin Kadiir isinirraa ture mootu kallattiimaan gara dhimma har'a qabannee dhufneetti yoo seennu mootu samoona baay'ee waa hedduutu barraa jira waa hedduutu jedhamaa jira nullee immoo waan isiniin jecha turretu jira kanuma ilaalchisee har'a deebii qabannee isinii dhufnee jirra deebiin isaallee dhumarratti deebiin nama hundaatu baay'een keessan piraankiin gochaa jirta warri jettantu jira baay'een keessan immoo warri arrabsitanillee jirtanii itti deebitanii homaa mitii guddaa isin galateeffadhaa isin kabaja isin jaaladhaa daawwattoota kiyya yoo arrabsitan homaan balleessuuf ta'uu danda'a yookaan immoo wanta ani hin taa jedhee hojjedhe isinti balleessa ta'ee mul'achuu danda'a homaa rakkoon qabu galatamaa isiniin jedha hunda keessaniinuu warri piraankii jettanillee warri rabbii kee sodaadhuti Fooziyaan galchinaan jettanillee warri mootuyyuu na arrabsitanillee hundi keessanuu deebii dhumarratti argattanii haga xumura viidiyoo kennan hojii turu bichaadha wanti isin irraa barbaachisu kallattii maaliin mootu gara deebisuutti yoo deemu Fooziyaa jechuun anaaf waa hedduu Fooziyaa jechuun dhimma isii hunda har'a keessa gadi fageenyaan isintti himuu barbaada isin miidiyaa kanarratti daqiiqaa yoo guddate daqiiqaa 10-15 kan nu argitan malee jireenya keenya waan nu wajji jiraataa jirtan tokko hin jiru. Hordoftoota keenya amma deebinee walitti dhufnee jirra iddoodhaan rayyaanillee seenuu qaba jedheetiin beekan dirqamaan kaameraa nu cimsiisee gara kaameraatti dhufe sababa kaameraa gara sababa rayyaan addaan cite. Egaa viidiyoo har'aa kanatti waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf yoo taate seenaa yuutuubii keenya keessatti seenaa ajaa'ibaati seenaa nuuf immoo Fooziyaa jidduutti illee immoo seenaa ajaa'ibaatu jira seenaa kana osoo hasaa jirru addaan cite maaliif Fooziyaan turtii isiin bira turte keessatti akka maatiitti akka ilmaatitti akka mootu abbaatittis nu kabajje deebisii mootu wareegama qaalii iddoo kanatti isin kafalteetiniin waan firri namaatu namaa hin ta'in waan firri namaatu nu hin ta'in nu taate waa hedduu hojii dabarsine kan ammoo diippilii immoo ashalleen hin beeti
mudannoo keessattuu hanga ati deette dabarsite mudannoowwan akkasiisan waan Fooziyaan qoddataa turte gaafa ati deesse irraa jalmarree jalqaba achi dura mootummaa maal akka ture yeroo waa yaadadhu keessa yeroo isin ji'a tokko lama iddoo isin ulfaa yeroo ji'a lamaa ga ji'a sadii jidduutti chaalenjii Fooziyaa fi Aashaan dabarsan keessa wanni isin Fooziyaan chaalenjii iddoo sanitti isin dabarsite gaheen isin iddoo sanitti taphatte gahee guddaadha. Kanallee irraa Aashaan haasofti. Egaa hordoftoota keenya kanumaa wajji deemna. Aashaa mee maal fakkaata? Hayya daawwattoota keenyaa gadi yaada irraa isin ibseera. Ani immoo keessa gadi fageennan anatu Fooziyaa wajjin sa'a 24 tura malee Kadiir sababa hojiitiin ganama nu biraa bahee galgala. Kana jecha waa'ee kiyyaa waa'ee Fooziyaa anumatu isin ibsaa daawwattoota kiyya isin share like subscribe gochuun nu wajjin turuu hin irraanfatin. Rayyaan xaddaan nu kutee dhiifama isiniin jecha kallattimaan gara dhimma kiyyaatitti itti deebi'a. Fooziyaatiillee gara laaltii yaada qabaatatillee iddin dubbatta si affeerraa dhiifama si callisiisuu kenna asumaan sillee dhiifama siin jenna. Hayyee daawwattoota kiyyaa Fooziyaa isin kan beektan daqiiqaa 10 yookaan 15 kaameraa kana fidii itti malee jireenya baay'ee wajjin dabarsine kan isin hin beekne baay'eetu jira isiniin jedhe har'a isa san ifa isinii godhuu hin dhufe. Kunillee maali yoo naan jettan dhaga'uu bakka isin gaaggaatan hin beeka. Fooziyaa jechuun ani haadha hin qabu dhugaa dubbachuu yoo taate nama bakka haadha naa buute haadha naa taate qaamii haati namaaf kennitu wanta haati namaaf gootu hunda nama naa godhuu danda'edha daa'imni umurii kanaan jechuudha. Kanallee maaliif jechuu dandeette yoo naan jettan ani Rayyaan hin bicha osoo hin taane daa'ima 3 qaba walii galatti alhamdulillahi rabbil aalamiin isinillee hin beeytanii kuni wanta haaraa isin timuu miti. Eessi kana kaasuu maaliif barbaachise yoo jettan immoo daawwattoota keenya ani Rayyaan maammiyyes da'ee Firdoosas da'ee wanti ani hin qopheeffatin hin jiru da'uudhaaf jechuudha. Garuu da'uuf qopheeffatanii da'uun bichaan gahaa miti. Nama ofiraa qabaachuun dirqama. Warri keenya kajira warri Kadiirillee asusoon taane biyya jiran Arsiidha hin beeytanii biyyi keenya roobee Arsiidha. Nummoo ka jiraannu Adaamaa jirra. Namni isaan bultii isaan dhiisanii dhufanii ana gargaaruu hin dandeenye. Ani mootuyyuu bultii kiyya dhiisee isaan biratti dabarsuu hin dandeenye. Baay'ee ulfaataa ture. Haadha manaa obboleessa Kadiir wayiitu torbaan takka nu bira teettee jirti yeroo Firdoosaa jechuudha. Isillee bultii qabdi waan ta'eef torbaan takka ol nu bira taa'uu hin dandeenye. Ani guyyaa gaafa torbaanii ka'ee hojii kiyya hundaa dandaachuun daa'ima kiyya dhiqachuun mataa kiyya irra ta'e jechuudha. Deettanii mootu deeyinsillee akkaataa qabaa kan yeroo duraa baay'ee ulfaataa akka ta'e namni hunduyyuu ni beeka. Wanni irraa beektan tokko hin jiru waan ta'eef kana dabarse kana mootummaaf nutti himtan jettan amma Fooziyaan jechuudha qaamii deeyinsaa yani da'uu maal akka ta'e kana agarsiistudha Fooziyaan jechuudha. Rayyaan irratti Fooziyaan deeyinsi akka mi'aa qabu natti agarsiifte dhugaa dubbachuu yoo ta'an yoo akkanatti ilaaltan Fooziyaan daa'ima xiqqoodha dhugumallee immoo daa'ima garuu mootu beeytudha dhugaa rabbi dubbachuu yoo taate nama guddaa caalti jechuudha. Anaaf nama guddaa naa caalti anaaf bakka haadhaa naa buute haati tiyyallee dhugaa rabbii yani nama baay'ee beektu nama baay'ee dandeettudha. Warri beekanis hin jira nama viidiyoo kana laalan keessa anamma waa yaada kiyyaa kaasuun barbaadu dhiifa manaa godhaati daawwattoota keenya waa'ee Fooziyaatiif kaase malee garuu Fooziyaan dhugaa rabbii waa hedduu naa taate waan namni guddaan namaa hin taane naa taate inni sunillee keessa takka yoo isinii kaasuu barbaade isinitti dheeressuun barbaadu daawwattoota kiyya gaafa anda'e ana hospitaalatti de'ee galgala deemee bulee ganama galee jechuudha. Warrummaan na wajjin galanuyyuu nama guddatu mana keessa jira nama jechisiisa malee Fooziyaatu mana kana keessa Fooziyaan mana kana keessa jira yoo jedhan dhugaa rabbii nama amansiisu. Maaliif kana jettee yoo naan jettan daawwattoota kiyya mana muluu maggaaraja irraa deebistee algaa libsi irraa deebistee tiraas carqa irraa deebistee waan hunda mana keessa qayyartee akka da'ee galu waan beeytu mucattiin daa'im xiqqootu jechuudha. Muuqin isiin hafne marqi isiin hafne biddeen isiin hafne mokoronii adda hojjette mee kana Fooziyaan waan hojjette Foozi mee waan ganama sana hojjettee tuni yeroo nu dhufne simatte yaadatta? Mokoronii tubboo isaan hojjedhee maqaa vedeettee dhuftu beelofteedhee marqaan hojjedhee muuqis adda hojjedhee isi warra dhagaa kun qopheessee lafa kaa'ee gidee dhuftu xiqqoo irraa gaattee kan dhiiste. Algaa libsii qayyarte maggaarajaa qayyarte dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni baay'ee waan ta'eef kanallee dubbadhatumaan dhugaa mee dubbadhu mee ani fakkeessu yoo taate yoo sanii ta'ee fi eenyu wajjin akkasiin dhufte mee yaadatta mee haasa'e ganama sana isin nama hoo dhufaadhaan amma daa'imallee namni biraa qabuufiin danda'amaa
Saniif manallee qa'ee bakka manallee masaan meeshaalee osoo dhiqee naman ka'e kiraas dharqillee qayyaree algarlee algalibsi qayyaree kiraasis qayyaree fataa goote nu eeyya daawwatu fataa godhee eege laalamee daawwattoota keenya wanni kana nama caali maantu jira namni yaani Fooziyaan haasaa irratti arraba dheerattee afaan ubaattu malee dhugaa rabbii keessisi waan guddatu jira rabbiin immoo takka bakka guddaan isii ga'u abdii qaba baay'ee natti faajjee jirti baay'ee na gargaartee jirti akkuma isiin jette waan hunda akka bareechite namni gisee seenu Fooziyaa sontaan nama guddatu mana jira jedhee yaada dhugaa rabbii kanarraan kanaaf immootu guyyaa sanbichatti hin dhaabanne namoonni wajjin seenanillee namoonni ollaatu nu arginaan wajji ol duudan jechuudha namoonni sanillee seera nurraa geggeessite sanbichatti hin dhaabatu namni xaaxaa baay'ee akka hin beekanii dhugaa rabbi wallaahi dhugaa dubbachuuf dhugaadha wallaahi raadiyaan jechuudha isitu marqeettee gaafatte qammastee marqate wallahi anuyyuu immoo hin marqiti jedhee hin yaadu tasa achiin dura marqitee hin beektu waan ta'eef jechuudha na biratti warra ofii biratti gootan hin beeku kana fakkaata daawwattoota keenya kana bicha osoo hin taane dayanii kanarratti dhaabatu bu'aa bayii meeqatu jira daa'ima malqaqa tana qabattee gara manaatti galtee maaltu qoshaashan isaa irraa miicatu jira maaltu jira guyyaa takko su'aala nan laalchisin biyaansi haga ji'a tokko kadiiri walii qabanii laal garana jechaa Tiyyalee keessa na ba'e guyyaa 15 guyyaa 15 kadiir hojiirraa boqonnaa ba'e eeyyamsa deemumsaa fudhadhee da'ee kadiiris eeyyama deemumsaa fudhate guyyaa 15 kadiir gargaare achirraa kadiir gara hojii ofiitti deebinaallee Fooziyaan kadiir na biraa gara hojii ofiitti hin deebine hin jenne ijoolles jecha anas jecha waa hunda dandeette san hunda keessa na wajji tarte Fooziyaan nama qallaalimatti akkanumatti ol ka'ee har'a mana kiyyaa ba'ee deemu miti kabaja guddaa na biraa qabdi boota guddaa na biraa qabdi boota guddaa isii biraa qaba jechuudha akkuma isiin akka haadhetti na laaltee nan kabaakabde san anillee immoo isii an kabaakabee yoomiyyuu wal cinaa jiraanne bakka guddaa akka isiin geettu abdii qaba kanarratti immoo gadi yoo yaada qabaate jidduudhaan akka dabalu barbaada ani garuu yaadni kiyyan xumuramne itti isinii xumura daawwattoota keenya. Egaa hordoftoota keenya waan baay'ee garaa nama nyaatu keessa Fooziyaa bichaa miti hordoftoonni keenya illee baay'ee garaa na nyaatanii ani dhugaa dubbachuuf rabbi dhugaa isiniin jedha maaliif hordoftoonni keenya maaliif garaa na nyaatu namni wal qabateetiin kan tabba ba'u ta'uu isaa waan asirraa bareef jechaadha. Fooziyaa biyaansa chaanaaliin isii os dabalame ganaa reef ji'a tokkoof akkas gara ji'a lamaati. Ji'oota kana keessatti guyyoota kana keessatti jajjabeessuudhaan namni biyya keessatti akkatti jajjabaatee hamilee walii tahee firrillee wal jajjabeessee kallattii chaanaalii kanatti wal baasee chaanaalii kanarra akka fayyadamtu yuutuubii kanarra akka fayyadamtu gochuu keessaniif Aishaa bira dhaabbatanii mootu sheer gootanii video isaan hojjetan yeroo baay'ee hanga dhumaatti ittiin bohartanii gammadanii koomenti ajaa'ibaa barreessaa fi hamilee waan namatti horu waan video biraallee eegas akka deebi'anii namni hojjetu nama taasisu koomenti gochuu keessaniif baay'ee tokko isinirraa itti gammada baay'ee isinirraa dasitte jedhee jira ani waa'een Fooziyaa waan tokko lama osoo keessaa kaase baay'ee natti tola Foozuu jechuun baay'ee nama akkasitti yoo laaltan bifa keessi magaala keessi gubbaan isii magaala keessi isii baay'ee I don't know maal isiniin jedhu ifaadha baay'ee iftuudha jettii maqaa isii iftuu osoo taate irra isiniin jedha hordoftoota keenya egaa Fooziyaa jechuun turtii as turte keessatti turtii namni guddaanu nama waliin osoo ture hin dabarsine keessatti dabarsite baay'ee gaafa Fooziyaan qorsii hojjettu anillee ba'aa guddaa dabarsaa ture guyyoota 15 eeyyama dahumsaa akkuma isiniin jedhe fudhadheetiin ishee wajjin akkasitti guyyoota akkasii dabarsaan ture egaa hordoftoota keenya Fooziyaa waan akkasii dabarsitee jechuudha ammaan immootu gama keessanitti wanni as deebi'eef maaliif Fooziyaan galuudhaaf kaatee turte dhimmoota adda addaatiif tarii koomentiin ta'ee jira koomentiitti dabalamee immootu inni maan dhumaa dhimmi birallee akka galtuuf wantoonni gaafiiwwan adda addaa gara maatiitti illee gara maalillee wantoota adda addaa dhufee ture by the way nullee simannee turre nutti ulfaatus simannee turre keessummeessaa turre itti waa hunda qopheessinee gara akka galtuuf haala qopheessaa turre amma garuu sadarkaa maalirra jira kan jedhu Aishaan keessa haa baatu Aishaan osoo keessa baate natti tola by the way maaltu jira isiniif fakkaate koomentiin keessan baay'ee nama jajjabeessa rabbii jedhi Foozuun ni jaallanna rabbii jedhi Foozuun jajjabaachuu qabdi rabbii jedhi Foozuun guddachuu qabdi really baay'ee jechoota namoota nama gaggammachiisanii fi hamilee namatti turan kanaaf ka ammallee wal qabannee namni yoo wal qabate hayyuun tokko yoo ijaarame maal godha beekani biyya ijaara namni beekan biyya ijaara namni wallaalan immoo akkuma san faallaa saniiti
Kanaaf akkasitti jechoota akkasii san barreessaa komeenti akkasii dhedheeraa fuula tokko nam tokkotti nama fuula tokko gabbarreessa iskiriinii akkasitti maal godha ka isinii komeenti isaanii babbarraayisan wallahi linkii isinii ka maalaaf maa jechuun komeentiiwwan babbarraayisan viidiyoo keessatti galchine isin beeksifne. Egaa viidiyoo garaa nama jechoota garaa nama nyaatu jechoota jaalala ibsa edaa hagana wal jaalanna akka nama jechisutti jira si geessanii jaalala isin nuuf qabdan jaalala nuti isiniif qabnu baay'ee akka dabalu nu gooftan jechuudha. Hordoftoota keenya baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin galateeffannaa. Ani jechuun gaa teessoon tuni yoo ani irra irraa ol jedhe xiqqoo hin kufte malee silaa ol jedheetiin isin galateeffadha. Isuma dhugaa. Hayya daawwattoota keenya kan akka isin bohaarsa abdii qaba. Isin kolsiisee dheetiin yaada teessoon hin kufa yoo irraa ga'e jedhee furdinni isaa baay'ee sodaataadha. Kana fakkaata daawwattoota keenya yaadni kadiire ani mootu yoo kallattii mangara yaada dura haasaa jirutti deebi'ee Fooziyaanii gara warraatti illee hin beektan isin dura haadhisii kallattiin viidiyoo nuus hin agarsiise dhuftee akka galtu barbaadee turte. Fooziyaan garuu akka firaatti waan nu jaalattuuf akka yaanii obboleetti caalaa walitti dhiyaannuuf isillee taa'uu barbaada. Itti haadhisii amansiiftee anillee kadhadhee haadhisii amansiisee na biratti hafte. Fooziyaan nama koomeentii takka itti ol kaatee galtuu miti. Koomeentiin isin barreessitan baay'eematu jira. Inuma nama yaanii abdii murachiisa garuu tasallee ta'ee abdii nu murachiisu anaaf Fooziyaa jechuudha. Fooziyaan barbaaddee ofii isiitii murteessitee haati isillee murteessitee hin galuuf murteessite taanaan maftii isiitii an dirqama isirraan kaa'u. Garuu gara kiyyaan waan feete soo dogoggorte wal sirreeffachaa ani soo dogoggore isillee na gorsaa isillee yoo dogoggorte anillee gorsaa karaa dheeraa wajjin deemna jedhee abdii qaba. Malee asirratti waan addaan cituu miti yaadni kiyyaa fi yaani waliin deemsi kiyyaa Fooziyaa asitti karaatti waan xiqqoo tanaaf addaan cituu miti. Maaliif kan nuun jechuu dandeettee yoo jettan koomeentoota barreellee isin argitanii jirtanii qophii Fooziyaa galchuufanii godhellee isin argitanii jirtanii koomeentiin duraatu kana fide jettanii mootu koomeentii gaarii warri barreessu akkuma jiru warri waan gaarii nama gorsu akkuma jiru waan badallee ka barreessu hin dhabamne uffata an kenneefillee ka tuffatu hin dhabamne aadii tuffadha ani ka qabu kenneef isinillee ka qabu dabaluu dandeettan. Kana fakkaata yaadni kiyya kaarraa Fooziyaan kana bichaa miti waa'ee isii ani haasa'ee hin fixu. Egaa haasa'e kennaa Fooziyaa kennuu fidee dhufee hordoftoota keenya. Hayyee kadir maala qabatee dhufe asumaan nu affeeru waa'ee Fooziyaan kana bichaa miti tokko lama jedhee haasa'ee hin fixu. Rayyaan nafsee liqimsuuf taate akka malee jaalatti. Maammiyee Fooziyaan isaan waga maammiyee fi Firdoosan hagam akka bootaa ishii qaban isinuu hin beektan miidiyaa kanarratti illee galchuu dhiisii tasallee yaadamu jedhe maammiyee Fooziyaan galuu jennee yeroo nu viidiyoo hojjennu jechuudha. Wajjin mana barumsaa deemna nu wajjin baratti nu wajjin deetti Fooziyaan teennan galtu nan jedhan dhugaa rabbi soomas jiraatan jechuudha. Yaa'an gibbiidhaan taphatuu deeman waan ta'eef malee kallattii manjara isin affeeruu danda'a. Kana fakkaata hagana bootaa galan yallee qabdi. Hordoftoota keenya ani wanni amma isin biraa ka'ee dhuudhaan istuudiyoo keessaa ba'ee deemeef baay'isawee taateewwan jiru kanaan haalli ture kana haa ta'u malee amma haala yeroo ammaa irra jiru yoo gara kan deebinu taate yeroo ammaa kana kennaa ajaa'ibaatu Fooziyaadhaaf qopheessinee jirra. Dalga hin deemin atilee qullichi jedhituma garana baasii. Egaa amma kennaan isiidhaaf qophaa'e Fooziyaa sa'a kanatti maaltu isii barbaachisa yoo jenne sammuu qaruudhaaf ilmi namaa barumsa barbaachisa. Barumsa barbaachisu kana immoo kennuudhaaf kun Fooziyaa duratti barumsa galmooftee jirti. Barumsa kana immoo ka galma isii gahu haa ta'u isinillee irratti ka jajjabeessan haa ta'u amma ol kaatee isinillee kennaa kana isin duratti fudhattee barumsa ofillee cimtee itti fufti. Hordoftoota kennaan ani isin hin jedhu yaadnan isin hin jedhu kanuma Fooziyee kun kana fakkaata hordoftoota keenya gadi jedhu. Gadi kakkamaa dura egaa hordoftoota keenya kun Fooziyaan dabtara fudhattee jirti zeebradha kuni. Egaa kun bifa kanaan hordoftoota keenya bifa haaraan dabtara isii hundi qophaa'ee fi bitamee fi galmooftee jirti mana barumsaa bakkuma tokko maammii wajjin Firdoosaa wajjin sadiin isaaniitu bakkuma tokko barachuudhaaf wallahi galmaa'anii jirti. Fooziyaan nu biraa galti jennee yoo duraa yaada keessan irra dhaabbannee rabbii jedhi jecha isin jecha irra dhaabbannee jechi kana caalu hin jiru. Ammallee azaanni bahee jira. Inni dhugaa sa'a 9 walakkaa amma azaanaa jiranii. Egaa Fooziyaan mana barumsaa seentee jirti. Dhiisteerti taa'e Fooziyee fudhu taa'e. Kanaa isiniin jechuu barbaade hordoftoota keenya. Ashallee waan jettu isiniin jetti. Ani gamoo ashan isin deebisa hordoftoota keenya. Yaadni jiru viidiyoo keenya kanaa dhufnee
egaa viidiyoo kanaaf immoo chaanaalii kennaaf wanda haalaa taatan subscribe like jechuudhaan akka nu jajjabeessitan isin jenna. Hordoftoota keenya koomeentii keessaniin immootu yaada kan keessan dheersitanii akka nu barreessitan. Maashaallah tabarakallah jedhee jiraanii Kadiir Fooziyaadhaaf kenneefii jira. Daftara biteefii jira kunoo gara mana barumsaa seentee jirti ijoollee miti wajjin galmoofte ammallee mootuyyuu yaadni kenna Fooziyaan barattee nu biratti bakka guddaa gayu nu biratti yaane akka beekumsas dabalattee chaanaalii kanallee guddifattee miidiyaa guddaa godhattee rabbiin carraa isii walittillee haa banuufi kana fakkaata kennaan Kadiirillee maashaallah irraa jedha nama barattee bakka gaarii ga'u rabbisii haa taasisu jedhaani. Kabiraan moo yaadni kiyya kabiraan mootu Fooziyaan barumsa barachuu isii ijoollee tiyyaa wajjin bakka tokko barachuu isii mana barumsa isillee dhaqee qanii isin akka yeroo jira inshaallah biizinallah barumsa gammaan inoo ine gaafa barumsa itti yuunifoormii isaanii uffatanii gaafa isaan mana barumsa fi deeman geegessee achillee ga'ee isin affeera shida otota kenna kana fakkaata yaadni kiyya waan isinitti fakkaate akka nu jajjabeessitan immoo kanarratti jaalalli keenya kun akka fiixa bahu hadheessuu fokkisuu osoo hin taane waan hin taane nu jala barreessuu osoo hin taane wal dandeettiin keenya kun akka jajjabaatu akka isin irratti nu jajjabeessitan akka isinillee nu faana jiraattan nu faana jiraachuun keessan nu jajjabeessaa sheer laayikiin keessan nu jajjabeessaa nu faana jiraadhaa nurraa dambeeyna nullee isinirraa badda nu baasini wajjin rabbiin bakka guddaan nu haa ga'u isiniin jedha daawwattoota kiyya. Ani yaadni kiyya gamanumaan xumuruu barbaada. Fooziyaa yoo yaada qabaatte Kadiir yoo yaada qabaatte dabaluu danda'anii ani asumaan xumureera. Haga amma waan hojii turtaniif guddaa galatooma. Bye bye. Hayyee anillee salaamu alaikum isiniin jechuu barbaada garuu salaaman jennee duratti Fooziyyaa kennaa kanaafi viidiyoo har'a dhuftee deemsi mootuu deemsa haftee asitti barumsa seenuu kee kanaaf waan sitti dhagahame nuuf ibsi. Hordoftoota keenyallee ibsi keessa kan keetii baasitime gammachuu sitti dhagahamellee hafuuf kanaafillee hordoftoota chaanaalii kee kanaafillee yaada jiru. Mee dursa chaanaalii kee kabanatti kanaaf yaada kenni itti aansi immoo barumsa irratti yaada kenni hin gabaabsina bakka. Ayyee chaanaalii kana miidiyaa irratti mul'atu waan guddaadha. Namni baadiyyaa ta'anii namni chaanaalii bananii inumaayyuu yaadanii. Maashaallah. Sirriidha dhugaa. TikTok iyyuu jechuun Wi-Fi iyyuu nun beekan jeesa. Ayyee itti fufu yaada kee dasnuma jira yaadni kee. Eeshi. Dhugaa dubbataa harta waan ta'eef. Isin asitti hafee immoo barachuun awwaasti taa'e waan abbaa kiyyaa faadha tiyya bira taa'e ho'achi galas akka qaba garuu as yoo hin gala dheebe waan haadhumaa qulqulleeyyan tiyya bira bahee natti fakkaata natti hin tolu. Laalame waan isin jette baay'ee garaa na balleessaa jirti. As yoo bahee waanuma haadha kiyya qulqulleeyyan kiyya bira bahee natti fakkaata natti hin tolu jettee yaadni Fooziyaa kana fakkaata daawwattoota kennaa isinummaa yaada keessan irratti kennaa Kadiiriifillee Kadiir waan jettuun jedhiini kalaas hin cufna. Kenna kennataniif baay'ee galatooma. Inshallah ani kennaa kana caalsii kenna atumti barumsa kan keessatti cimi barumsa YouTube kan kee yaada addisi haaraa qopheessii irratti jedhu annaa kanarraan kanaaf immootu jaalalaaf rabbi fayyaa nu haa kennu. Inshallah hordoftoota keenya wajjin galma guddaa akka geettu abdii guddaa rabbi irraa hin qaba. Egaa taane abdiin waan nan ka rabbiiti itti aansee mootuu jajjabinni fi hamileen koomeentiin isin Fooziyaadhaaf keettan jajjabeessaa anillee ana bichaa miti isinis jajjabeessaa Fooziyaa jechuudha. Maaliif nama jajjabaatee lammii boruuti baay'ee sadarkaan isheen geettu hin beekamu. Egaa rabbiin Allah xuruu bootaan እንደሚያደርሳት እመኛለሁ. Inshallah. Hayyee nama ka'umsa malee ga'umsi isaan beekamu rabbi bakka guddaan si haa ga'u. Fooziyaan hin galtu haftee jirti dhumarratti sinti isin hin jedhe haftee jirti Fooziyaan kanuma magaalaa kan isaa maasalaama. Maasalaama. Kalasik.